Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube Gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo subscribe tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota kompiitaraa fi kan YouTube isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Sagantaa keenya har'aatiin akkaataa itti on screen keyboardii iskiriinii kompiitaraa yookiin laaptooppii irratti fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisna. Egaan on screen keyboardiidhaaf faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf laaptooppiin keenya yookiin kompiitarri keenya keyboardiin isaa yoo nuuf dalaguu dide karaa salphaa ta'een keyboardii osoo hin rakkatin fayyadamuu ni dandeenya. Kanaaf kanammoo tartiiba isteeppii wiindoo 10 irratti baafannee fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Akkuma keyboardii isaa harkaan barreessinu sanatti waan feene barreessuu dandeenya jechuudha. San tartiibaan isinitti agarsiisa. YouTube keenya subscribe, like, share godhaa isiniin jenna. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Start batanii kanarratti dhuftanii yeroo tokko ni tuqattu wiindoo 10 irratti. Ergana bakka kana dhuftanii all apps kan jedhu kana yookiin immoo Windows 7 irraa all program kan jedhu irratti dhuftanii yeroo tokko akkasitti tuqattu. Erga tuqattanii prograama kana keessa asii ol deemuudhaan Windows easy of access kan jedhu barbaaddu. Haga xumuraarra deemtanii Windows easy of access isee jettu kanarratti dhuftanii yeroo tokko tuqattu akkasitti. Erga tuqattanii magnifier narrator on screen keyboard kan jedhu jira. On screen keyboard kanarratti yeroo tokko akkasitti tuqattu. Erga tuqattanii egaan hordoftoota keenya baay'ee nama ajaa'iba. Keyboardidhuma keenya kan fakkaatu screenii kompiitaraa keenya yookiin immoo laaptooppii keenya irratti akkasitti nuuf ba'a. Bakka barbaadan kaa'achuu dandeessu. Akkasitti gadi qabdanii gubbaas yookaan gara bitaas gara mirgaas yookaan jalarra kaa'achuu dandeessu akka isiniif mijatutti. Haala kanaan isiniif ba'a. Amma qubee xixiqqaan jira. Qubee gurguddaa gochuu barbaadan caps lock capsii kana dhuftanii akkasitti tuqxu. Yeroo tuqxan maal ta'a? Qubee gurguddaa ta'a jechuudha. Asirraa shift tuquu barbaadan shift yeroo tuqxan akkasuma immoo wantoota barreessuu barbaadan isiniif barreessaa jechuudha kapitaalism. Akkasuma immoo asirraa fakkeenyaaf warra lakkoofsa jala jiran kana mallattoo urjii kana faa mallattoo aatii kana barreessuu barbaadan shift yeroo tuqxan akkasitti isiniif ba'a jechuudha. Mee bifuma salphaa ta'een barreeffama akkaataa itti barreessuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Wordii banee wordii irratti barreessuuf dhiisuu isaadha isinittiin agarsiisa. Proogiraama irratti hojjechuu barbaadan akkasitti dhaqxanii banattu. Erga banattanii haala kanaan isiniif banama. Kana hin guddate yoo ta'e akkasitti illee yoo barbaadan xiqqeessuu ni dandeessu. Yoo barbaadan akkasitti illee guddisuus ni dandeessu. Bakka kanarra akkasitti xiyya kana tuqxanii xumura isaarrallee akkasitti geessuu dandeessu. Fuula iskiriinii walakkaatti isaa fi kan guutuu gochuudhaaf akka keyboardiitti jechuudha. Erga akkas gootanii bakka barreeffamaa kanatti dhuftaniiti qubee yookiin immoo maqaa barbaadan barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf jalqaba kaapitaaliin hin jalqaba akkasii ergaan godhee akkuma keyboardiitti maal gochuu dandeenya? Barreessuu dandeenya jechuudha. Gurmee ICT. Egaan hordoftoota keenya argaa jirtu barreessaa jira jechuudha. Akkasitti waan feetan hunda isaayyuu barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf warra lakkoofsa jala jiran immoo shift akkasitti erga tuqxanii booda aatiillee barreessuu dandeessu akkasitti. Maslaalis akkasitti lakkoofsawwan irra jiran shift erga tuqxanii booda akkasitti illee barreessuu dandeessu. Waan hojjettan hunda isaadha. Baakis gochuu danda'a. Ni balleessa yoo barbaada. Akkuma keyboardii jechuudha argaa jirtu ta'e asitti yoo tuqattan baakispeesiin isaa akkasitti balleessaa deema. Gadi buusuu yoo barbaadan illee internet jedhu kanarratti yoo tuqxan akkasitti gadi isiniif bu'aa jechuudha. Akkasitti gadi isiniif bu'aa deema. Waan feetan yoo hojjechuu dandeessu. Waan keyboardiin hojjetu hunda isaayyuu ni hojjeta. Fakkeenyaaf keyboardii irraa mallattoo kana yoon tuqee maal akka godhu isinittan agarsiisa. Keyboardii irraa kana banee jira jechuudha. Kana banee jira kana keyboardii irraa tuqeetu mee asirraa immoo isee kana immoo nan tuqa. Argaa jirtu yoo ta'e haala kanaan yeroo kana gadi tuqxan akkasitti isinii banaa jechuudha keyboardii irraa.
kun on screen keyboard jedhamee waamama. Keyboardiin keessan salphaatti yoo isin jalaa cabe yookiin miidhame yookiin tabalaashee yookiin immoo qubeen isaa isinii barreessuu dide haala kanaan baafattanii barreessuu irraa fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf hordoftoota keenya wantoota akkasii baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'an akkasumas teekinooloojii wal qabatan akka bartaniif yookiin akka isinitti agarsiisnuuf isinis nu faana ta'atii nuuf hamileetaa subscribe like share godhaa isiniin jenna. Sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.